Nagaa caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isin dhafaa baay'atu yoo dhobsota qeddoo YouTube jalatti kan argamtan faarfatanii si malee nyutama namaa jedheetu faarfate si malee nyutama namaa jedheetu faarfate maaliif akkasitti jechuun keessanidha. Ani kaleessa caaltuuni viidiyoon hojjenne maaliif baddilaata jedhee yaaddoo guddaa natti tumee ture. Yaaddoo guddaa natti tumee ture. Sababni isaas immoo maalidha yoo jettanii hordoftoota kee. Har'a ganama ka'ee naan viidiyoo ilaalu abdii bira jira. Jedhee viidiyoo gadi qabe. Viidiyoo gaafan gadi qabee jedhu yaa caaltuu jedheetu waan inni jedhe nagarre waa akkaataan itti agarsiise nagarre maaliif yoo jettaniitu ta'e ani eerfoonii kanaanaanii waayifii fayyadama malee waayifii hin qabu. Akkamitti immoo jettanii achi girgiddaa gamaatti hirkiseen ittiin dhaggeeffadha wanta namni godhu sanan dhaggee hin argu sagalee namaan dhagaa sinii galti miti. Sanarraatidhaan kan ka'e gaammagaa achi booddee anuu koo maalidha jedhee gaafan ilaalu namichatu biyya Suudii deeme jedhanii waraqaa eenyummaa kee agarsiisi paaspoortii kee agarsiisi jennaanii akka inni jedhanitti fakkaate fuulduraan dhiisee Duubaayitti agarsiise natti fakkaate hin agarre ka akkasitti itti agarsiise isiniin jechuu hin danda'u akkuma isiniin jedhee kanatu na jiraachisaa jira waan ta'eef achiin yaa caaltuu gowwummaan keessi gaheera kanaa booddee ani waan hundumayyuu xumuraan jira elaa ajjii qileetti gadi hiisisaa akka nama hoolaa gabaa geessee gurguruutti asiif achi sadeemsisna jedhee ciitii jiru hunduma baaseetti mee akka poolisootaaf illee gubboo laatillee dubbatee osoo irraan kutiin osoo irraan hambisiin fuutee miidiyaa irra keessatti jechuudha caaltuun. Akka caaltuu abdiin gargaaraa jiru biyya muluu beeka nama muluu beeka. Kana duras icciitii jiru gadi guursistee icciitii jiru wanta jiru aasofsiistee jechuudha aasofsiistee YouTube irratti gadi gallakkiste ennaa sanas namni mululakkee yaa caaltuu maaliif icciitii afaanii guurtee maaliif gadi gallakkiste jennee ishii gorsaa turre ishiitti maa ture amma kaleessas isa ishiinuu waan argitu natti fakkaate dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha kaleessas egaa inni akka nama kamiyyuu ishii gorsuudhaaf dhufee achi na bira dhufeetu saqqii hiikkatee lafa kaayeetu irra tarkaanfadhaan jedhe dhugaadha namni yeroo tokko yookiin yeroo nama kakachiisu yeroo waan tokko waan akkasiiti jechuudha irra nama tarkaanfachiisa kun aadaadhuma Oromoo keessa waan jirudha natti fakkaata isiniin jechuun jaaladha achi booddee tole bakka biraan dhaqa jedheenanii itti dubbadhee dhufee akkanani dhufeeyyuu namatti ni miineedhee anaa nyaatu osoo mana qabu akka kunuu nama haadha wayii akka haadha dhala wayii iddoo biraa keessee dhuftee jechuudha akkasitti daqiiqaa keessatti ishiitti waan hundumaayyuu himee raafamaa deebi'ee bahe jechuudha yaa caaltu maali kan hundumayyuu icciitii kan hundumayyuu yookiin iddoo inni itti waan tokko jedhee haalota sitti hime sanatti yookiin irraan kun yookiin immoo waraabuun maali admee qomee kana isa garraamii namaa gara laafessa ta'ee qajeelaa namaa kana yaada siifiree rakkina kee hubatee miskiinummaa kee ilaalee kan kaleessa yuusi miidhaa jiru miskiinummaa keetti siin jedhee waan sii gochaa jiru akkaataatti si bukkee dhaabbatu hundumayyuu baasee sitti mee ati ennaa addabaabayii irratti yookiin addunyaa irratti icciitii nama kanaa gallakkistu xiqqooshii yaaddu boru rakkinni irra ga'a jettee yaaddu fakkeenyaaf poolisootaafan gubboo laadhee jedhe tokko kassasee jira jedhe wanta jiru hundumayyuu odeesse waa'ee jaartii hajii odeesse isaan viidiyoo sanarraa kutatanii geessanii seeratti yoo agarsiisanii rakkinni dhufamoo hin dhufumee qoy maalidha hojiinatu hojjettu sittaafu viiwuun ilaalamee YouTube jechuudha sittaafu bakka maalati icciitii kee dha'u nama si bukkee dhaabbatu dha'u obboleessa kee qaalii dha'uuti maa addabaabayii irra geessitamee ino ayu dabqona keessa yaa'an maaliin jedhame ani dhugaa man dhaggeeffadhee xumurutti bakka namaafati nama gargaaruun hin danda'amu nama bukkee dhaabachuun hin danda'amu jechuudha bakka nama bukkee amma ati fakkeenyaaf garraamii yoo taate namaaf yaadda yoo taate
nama bukkee dhaabbachuu barbaadde yoo ta'e nama bukkee dhaabbachuu hin dandeessu jechuudha. Sababiin isaayyuu shakkita kaameeraa jechuudha. In shakkita. Amma bilbilli tolee bakka namni miidiyaa jireenya isaa hundumayyuu miidiyaa ta'e dhugaan siin jedhame namni amma yerootti bijaamaa qayyaratu yeroo inni itti huccuu qayyaratu miidiyaa irra ta'e dhugaa rabbii miidiyaa irra ta'e jechuudha. Icciitii ati akka haadha hin qabne akka haadhoo hin qabne akka abbaa hin qabne akka hiriyaa hin qabne ni beekta. Isayyuu immoo hiriyaashii jechuudha. Hiriyaashii shaamarree yeroo hundumaa ishii maqaa dhooftu tokko akkana jetteellee garuu maqaa dhawuu habaattuyyuu malee hiriyaashii yeroo hundumaa hiriyeen koo akkas gootee naamne kan jettu wayii jira maqaa ishii garuu hin dhaga'een beeku. Waa'ee ishiillee akkas jedhanii natti himaniiru. Jedhee waan ta'e itti dubbateetu sanaa booddee lakkishii maqaan dhayin ishiin kanan gootu maal jennaaniini ishiin lakkii kanan gootu jetteen jechuudha. Inni beeka ka waan jiru waan deemu ilma dhiiraati si caala jechuudha. Ati gowwaadhum taate haftaa maalimee bilxii ta'e kaa gamnoomii yeroo ati isaan jalitti kassaftee maal jettu sana sii gammanne amma immoo duubatti deebite jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Yuusa isaan boolla sii qotanii isa isaan ka'ee adeemii ka'ee wajjiniin baanaa iddoo mucaa keetti si geessinaa ka'ee uffadhu inni taraa ishiin taraa isa biraan si tumee inni fa'ii tumeetu jechuudha. Ka'ii beesiin jedheera ka'e wajjiniin deemna iddoo mucaa naamna jedheeni yeroo darbe tumee dhuufeessee biraa gadi ba'e. Inni ati wajjiniin ciifte yookiin akkatti si daffaqa. Haadhummaan immoo bakka namummaan immoo garraamummaan immoo jechuudha. Akkanni si bukkee dhaabatu akkanni si gargaaru taasisee edda ganaa icciitiisaa addunyaa irratti baastee gallakkista homa gochuu hin dandeenyu. Mee hordoftoonni qidoo YouTube subscribe laayikii sheerii naa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa